Afaan Oromootu gayi Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gayi jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayi. Afaan Oromoodha gayi Oromoo boonsisa aadaa teenya wajji gayi jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayi. Koga Oromoodha sagalee bilisa karaadiyoo cabsa jaame kaaleessa. Afaan sabbuun nabdi ta'ee biyyoolessa arrabee kantamii itti wal barsiisa. Mammaaksaan hiikameen tokko haa jennume. Ayyee mammaaksaan hiikameen du'a obboleessa ishee qamaleen cidha seetee kofaltii jedha. Takka irra deebiiga. Du'a obboleessa ishee qamaleen cidha seetee kofaltii. Kana gama mammaaksaan yoo hiiknu dirreen yoo gubatu gaarri dhaabbatee kolfu. Dirreen yoo gubatu gaarri dhaabbatee kolfu. Tole mammaaksi kun egaa. Kan ittiin dhiyaannee itti fakkaateeti. Eeyyeen garuu immoo wanta nama biraa hin hafnedha. Raachinuu halaalaa gaarri gubatu itti mul'annaan dafaatiin irraa dhaamsaa jedha. Maaliif jennaan isa dhaamsuudhaaf jecha bishaan achi yoo waraabanii xumurame. Ana bira dhufanii bishaan wajjin waraabanii gubachuun kiyyan ooluuti dafaan irraa dhaamsaa jedha raachinuu. Hundaafuu egaa mammaaksi kun maal ibsaa kan na biran gahu jedhanii waa tokko alaalatti ilaalu yookaan dhaabbatanii ilaaluun wanta nama hin baasne ta'uudha. Wanta boru namarra gahuu hin oolle ofiirraa fagaachuun hin barbaachisudha. Har'a anarra hin gahuuti boruus anarra gahuu hin malu jechuun hin danda'amu. Mammaaksa lammaffaatti dabarru du'aan ofiif hin bo'u jedha mammaaksi lammaffaan. Namni ofin argu dhagaan ofin darbu. Namni ofin argu dhagaan ofin darbu. Kan birootiin hiiku namni ijasaa keessa otoo danqaraan jiru huuba nama keessaa baasuudhaaf rakkata. Namni ijasaa keessa otoo danqaraan jiru huuba nama keessaa baasuuf rakkata. Kan ofii lafa godhe jechuudha. Kan beektaa namoonni tokko kan ofii hin argan balleessaa ofii hin argan namoota baay'ee yoo argite hima beekta. Kan ofii hin argan xiqqoo namaa garuu arganiiti sanuu bowwaasan. Dhaadheessan. Kana malee mammaaksi. Sareen kan ofii hin beektu. Reedhaan eegee gadi qabadhu jetti. Mammaaksi jedhus hin hiika. Mammaaksa sadaffaatti hadabarru egaa mammaaksonni keenyarraa immoo du'aan kan wal qabatanidha. Itti kolfaa jirran. Itti kolfaa malee hin ta'u. Akkasiimi. Du'aa fi dullumarraa hin oolan jedha mammaaksi sadaffaa. Du'aa fi dullumarraa hin oolan. Kana yoo hiiknu kan sodaatan du'a kan hin oolles isuma du'a amma gaamee. Namni maaliif du'a sodaata? Namni du'a moo wannummaan sodaatu du'aami waanuma laal waraabee isa ogaa jettuun du'a wajjin wal qabsiisa. Rasaasa yoo jettuun du'a wajjin wal qabsiisa. Waa hundaatu du'a wajjin wal qabsiisa. Du'a haalaan sodaata. Garuu wanni si ajaa'ibsiisaa dulluma jibba. Egaa du'a sodaatte dulloomuun kee wayii oola. Akkamitti wanna kana wal simsiisuu hin danda'amu. Egaa hundaafuu mammaaksichi egaa waan irraan oolle sodaatanis namaan hafuudha kan agarsiisu. Kan ilaallu jechamuuta. Cigoo gabaabsinee hoggaa ilaallu ekeraa fakkaate hoggaa ja'an maal jechuudha? Egaa huqqate yookaan immoo haalaan huqqate jechaadha. Lafa itti hafe jechuudha. Ekeraan foon hin qabuuga. Kan itti aanu ergaa warraa akkamitti fudhanna? Ergaa warraa dhaala yookaan handhuraa warri keenya nuu kennu jechuudha. Waan warra keenyarraa dhaala. Dhaalmayaaf warri. Siif dhaammatee jechaadha. Wasiyaallee jedhama naannoo tokko garuu jechi kun afaan arabaatirraa kan dhufe. Wasiyaa. Kan itti aanu ergaa biyyaa. Ergaa biyyaa immoo egaa ergaa biyyaa kan hiiknuuni dirqama yookaan immoo ajaja jechuudha. Karaa hibbootti kan dabarsa. Hibboo hima beektu. Hibbaka. Akka ayyaana keenyaa hallayyaarra teenya. Akka ayyaana keenyaa hallayyaarra teenya. Maal ta'in? Goojoo mana hallayyaarratti ijaaraman. Goojoo.
goojjoon hallayyaarra jiraata. Muka ta'inna. Mukniin sooyee hallayyaarra jiraata. Ani hin beekne gaa deebisaa maal ta'inna dammaasi qabe. Damma qabde hayyeessin arrabsu garuu sumarra jira hin argitu malee ati fageessitee kan na argitu ana faadha muka sun faadha malee garuu suma bira jira wanni kun. Maal ta'inna. Harma. Waan salphaadha. Kana caalaa qarree maaltu jira? Halleeyyaan maaltu jira kana caalaa? Otoo namni sirra hin deema ta'ee kufeetu iyyuu hin caccaba. Ijaanuu ilaalee jira caccaba. Ani sin gaafadhu kettaan. Hayyee ati na gaafadhu. Hibboo. Hibib. Bishaaniin hojjetama bishaan lagata. Mee irra deebi. Bishaaniin hojjetama bishaan lagata. Akkamittiin wallaala kana? Mee naa deebis. Utuu barammaa teknooloojiin waa baay'ee hin fidin kun beekamaadha Oromoo biratti gumbiidha. Argattee jirta. Arraba jalaas baqatteetta. Bahee. Amma immoo si na gaafadhu. Hibboo. Hibbakka. Jibittii xiqqoo gaafaan boontu siifin irra deebi'a. Jibittii xiqqoo gaafaan boontu. Jabbii gaafa qabdu. Jabbiin gaafa qabdi. Gaafa maal qabdi jabbiin? Maal tokko umurii xixiqqaatti hin baasanii? Kun waa yeroo hundumaa haala wal fakkaatuuni. Kan yeroo tokko yeroo kaan jennuu miti. Qoreedha. Qoree akkam? Qoree keessaas qoreen baay'eedha. Akaakuudhaan argadhu. Qoreen gaafaan boontu lafa teessee qummuuxxoo. Eeyyee argatte. Qummuuxxoo. Amma ijoolleen amma qummuuxxoo ni beekan yoo ijoollee baadiyyaa taate malee. Egaa qummuuxxoon naannoo dirree kubbaa fa'aa irratti baay'inaan kan biqiltu naannoo birraa abaaboo wayii fakkaatteetti biqilti sanaan booddee abaaboo sun immoo gara qoree sanitti jijjiirama firii ta'a jechaadha. Firii sun innaa gogogaa adeeme qoree baafataa deema qoreen sun. Garsa dishiin moo akkanaan qabdi? Gara baay'eetiin qabdi. Kanaaf tokkorraa miliqxu. Tokkos. Naa keessaa naannoo dirree kubbaa miilaa fa'aarratti ijoolleen arganii beekuun danda'an qummuuxxoodha. Egaa kutaan lammaffaa qophii keenyaa kana fakkaata qopheessuun isin dhiyeessuudhaan ani Mabitta Shoomee fi Ibraahim Haji Alii Boruuti. Hamma torbanitti nagaa isinii dhaamneerra horaa bula.